guddannee bar jimaa gurgureen guddate warra keenya. Inumaa gatii xiqqoo iyyaa dhufee jira. So namni keenya gurmaa'ee loobii cimaa ijaarrachuudha qaba. Murtii guutuuf warri kun warra asirratti hojjettan gurmuu dhimma jimaa irratti sooshaal miidiyaanis dubbatu mootummaas loobii godhu biyya keessa biyya alaatiitti kan dalagu jaaruu barbaachisa jechuudha. Kanaaf maal oofan amma waa lamaan miidhuu jiran tokko wanni maal jenni oroo fira ijaan kun saamicha. Awwadaa ka godhe jimaadha. Awwadaa mamaa oonte. Galiin jimaa awwadaa gurguramu irraa dhufu qaxxitaa Oromiyaa dhaqa. Zaman wayyaana irra qabsooneeti federaala jalaa baafne. Jimaan awwadaa gurguramu primarily magaalaa awwadaa fi jiraattota magaalaa awwadaa tajaajiluu qaban. Qaratni achirraa gurguramu isaa taatu wanti bira. Itti aansee Harargee bahaati. Itti aansee Oromiyaadha. Itti aansee Itoophiyaadha jechuudha. Oro fresh tooftaa saamichaa irratti qabsaamuu qabu. Wanni amma shofeera ajjeesaniif karaa san irratti nama ajjeesaniif shofeera jimaa qofa ajjeefamu yeroo hunda. Waa'ee maafiyaan irratti haaseen jira hojiin maafiyaa jira. Lammaffaa jimaa kana discourage godhuudha barbaadan. Eventually dhabamsiisuudha barbaadan. Gowwummaadha. Lafti Harargee qamadiidhaaf kataatu baay'ee xiqqaadha. Jallisiidhaan qamadii oomishuun bordoddee bakka tokkotti argee qamadii jallisiidhaan. Awwaata min baasu. So kana diduu fi irra qabsaa'uu barbaachisa. Ta maafiyaadha irra keenya jirra. Hidda qabnee jirra kanaaf dhaabate. Balloodha. Waan hin dhaabeef immoo hin qaba. Testing haada isaa gamaa gaman jijjiiru kana. Eenyu maal akka godhaa jiru clearly I have the image amma. San yeroo fudhataa yeroo ittiin eeyina garummoo wanni jimaadhaa waan karaa bordoddeedhaa fi adaamaa jidduu sun qofa osoo hin ta'in akka poolisiitti mootummaa Itoophiyaa alanshaa haraam jechuu dhaabuu danda'udha qaba jechuudha. Jibuutii wajjin clearly negotiate godhuu qabna waan jimaa irratti. Somaliland wajjin clearly negotiate godhuu qabna. Hariiroo Somaliland fi Itoophiyaa jidduu jiru irratti waa'ee bishaanii qofaa miti haasa'amuu qabu. Waan jimaa haasa'amuu danda'udha qaba jechuudha. Somaaliyaa wajjin leverage qabnutti fayyadamnee jimaan keenya gatii wayyaadhaan haala qonnaan bulaa fi daldalaa keenya tajaajiluun akka gahu gochuu irratti hedduu barbaachisaadha. Gaafiin biraa atiin taarsiidhaan walitti kaaftee na gaafatte godina Arsiitis. Godina Arsiirraan eegalle. Wallaggarraa eegalte. Namoonni hedduun Arsii jettan amma nuun jaa. Gaafa dura rabshaan Wallaggaatuun eegaltu walga'iilee duraa namni godhe. Hanga Wallaggaa dhaqee hanga Asoosaatti dhayina rakkoo sana hambisuudhaaf. Nu har'aan eegalle waa'ee rakkoo uummata keenyaa. Sababa Oromoo tuffataniif abifaan they took Oromo for granted. They took Oromo bilisa isaan baaftisanii tuffataniit irraan tarkaanfatu jedhanii ijoolleen caakkaa seente. Ijoollee isaan dhabamsiifne jedhaniiti Wallaggattis shiftaa naquudhaan dura dhalattoota Amaaraa ajjeesan. Gimbiitti bakka adda addaatti. San booda dhalattoota Amaaraa kanaan iftiisaa jedhanii hidhachiisan. Giddaa ayyaanaatiif eebantuu fi bakkoota adda addaa azaabat ka jijjiire waraana mootummaan bobbaase ka Faqqadaa Abdiisaatiin hoogganamuu fi faannoo Bizaamoo jedhamu ka mootummaan hidhachiise bobbaase lamaan kana kan uummata fixee jechuu gara lachuurraa. Waggaa lamaan dabre kana marroonfaa jijjiirama tarsiimuudhaaf fidan. Jijjiirama isaa tarsiimuu isaan fidan maali? Amma booda Beegii fi Gidaamitti Booranaa fi Gujii miti yeroo irraa nu godhuu qabnu. Naannoo magaalaatti kan jiru humna qaban akka jirutti Shawaa, Arsii, Harargee Lixaa Gammolaan, Arsii lamaan kanatti fidan jechuudha. Keessattuu Arsii keessatti humni Arsii keessaa sadarkaa akkamitti dhaabbateen isin hima. Tokko gaafa nu hidhan san manguddoo abaa'oo durtan sana gahan nama mana teessu cafakan. Jarri duruu qawwee beekaa caakka gale takka ja'a. Lammaffaa qeerroo tana hidhaanii hidhaa hoggaa baay'atatu irraa haftee ni fixan ijoolleen sun manguddoo bira dhayite. Taanoo maal godhan beektaa? Shanii tana gosa qoonna jedhaniiti. Shanii Wallaggaa, shanii Arsii jedhu qoonna jedhaniiti. Yaadanii warri diyaaspooraa Wallaggaa shanii qabdi nuti ni qabna jedhee namni jaarrachuu eegale maallaqa gubbaase. Shawaa keessattis kanatu Harargee keessattis gaafa ni dhaabee dhufu kanaan arge wanni waa'ee nagaa dubbachaa ture balaa akka qabaatu. Amma wallallaaqee jira. Lolli
بدأ أرسيتي بدأ شو سينه هم بو يبدأ خبوتا كيس سينه حالة اسمه لفاترة ريب إلونا مقاس سوتشو ركو نياتا كجم مجرد كذي بالت ركو نياتا تبشاني في ذات لهم بشام بشي ميدان بشي أما أكا ولا جب إنسان قرو بربادني تي أسيتي ومنا ريب إلونا قال خنا قد إرجاني أمارة جسني أمارة إتيجرن نانو كي نجمع ميفاني بينا تين يولن تورين بيتا ورنا نانو كي نارون أمارة في جسني دكتوري رابشة كنا كيس سينسني أنا فما كان خايف يقولوا جيران نفشل ليسنا إيران نكاد نفشل ليسون مالي كونتكستي وجودان أما أنا ليه ما خرنا إنسان رد من سنين ما فكيني أنا سيرو أنا أساقودي مخدربان كنا نمني رد بدوجو لفتي متي أنا نساقودا كيساتو لفتي شافا جانسون نيم بيخا ميلان دكتيم بيخا هرجع جبودا أرسي غير كذي غير قولوا شاخنا جبودا أسين شوابه جبودا أرسي بدأ جلالو تبودا لفتي سوما يدوم مرتيزادا أمتنا نوز زنجيرو سوالي بوسوني في tokko reeda chiisuun bara Haile Sillaasee irraa kaasee tarsiimoo ture jechuudha. Gaafa qabsoon Oromoo takka jettee dhalatteerra. Elema Faayisal qabee dhukaas xirroodha. Naannoo kana beekaa. Waa'ee lafti lolaaf gannattuudha. Maaliifi baddaattis ol baata gammoojjii hawaasittis gabbuuta bita gortee gara baaleettis deemuu dandeessa. Sochii qabsoon Oromoo dura abaa waggaa dhalattu godhan dhaabsisuudhaaf Haile Sillaaseen faachee eegalan darbuun itti fufe warri haadheekis kan godhu turan bilchiginaa sarmu dhaalte waan biraati miti waan harayaa miti asa kun akkas seeruu fudhadha seeruu abbaaso gara tokkoon agaarfatti jibaata baaletti gara tokkoon cilaalutti ol baata gara kaan arsii lixaatti gara gadeebitti itti deemta waraana gama sadii walitti dhufu kana joolleenis wanni bakka sani ciccituuf it is essential for their supply line mootummaanis wanni bakka sani dhaqee amma fakkeenyaaf ganda Abdillu mal janin siapa yang sebut kasan tun specifically Google dan itu galaltan very essential. Karena umat senis kabuk kasih mau tuh ada, ini buk kasan ini malifi rib elulan bekasan ini akan berdef kajauhan itu. Karena afi tofta isan tinde mangkana ubat cisa demo mau tuh mago hamiti. Jolenis dia usai dulu kasan bekat dari umat orang mau kapsul ini kajian tadi. Umat han rakko kaisa bah nak kajian tadi namus ni murtesa. Kalau umat kaisa tidak namusan kamne, kamir ke umatan ini, ke umatan narung kamne muda. Shift mata ya. Mutum manis sugari belolan lalu nagenya umatatif, kabar umata dursu bate, aka kalau tu wifi janiti. Galana boleh sih, kutumi kabar dejenan, tahun dan itu. So karsitis sanitera debarra ka doktor amateti. Galata bulfadhu tiyyatti de bakka ummata arsii kana karargee kana waan murti guutorra haftu si yaadachiise tumaan amma yeroo garagaraatti itti tara tiyyatti bakka kana walitti aansituu fi uummanni dhaggeeffataa jira. Yeroo garagaraatti amma gaafa Wallaggatti lolli ta'ee Shawatti lolli ta'ee bakka hundatti yeroo asirraa waa ta'anii nutillee akkuma nama aga tokko miidiyaa tiktookii kana fayyadamuutitti doolaara 50 illee osoo taate walitti daddarbinee gara biyyaa ergaa turre gaafa gara biyyaa garuu hedduu gargaarsillee danqaa godhata amma ummatuma keenya ka arsii ka seeruu abbaas ka buqqa'e kana gara nama 20,000 amma kara 20,000 gubatee jira. Asirratti namuu quuqama dhuunfaa isaatirraa qabu kun harcee bitaa kun qamadii dheedhii bitaa kun zayitii bitaa kun firaashii bitaa homa garaa godha. Waan gariin immootu ummata kana deebifnee achumatti dhaabna. Ummanni kun kadhataa miti kadhallee hin barsiifnu deebifnee ijaarraa jedha. Yaada kana yoo kaafnu warri mootummaa immoo karaa buusaa gonofaatiin birrii walii guuraa ergaa jedha. Achi malee hin ta'u gargaarsi. Amma waan kana ummata kana deebisanii yaada ijaaru mana kana guban kana ijaaru moo karaan ittiin ijaarullee hin jiru kunoo birrii karaa buusaa gonofaatiin jettanii sararullee gaafa ummanni keenya karaa argee buqqa'ee lotorii ummata tokko fooqii hundaan ijaaramee jedhanii waan kana wal qabsiisi ummata buqqa'u kana. Sila bakka manni buqqa'etti namuu aguma danda'e harcee haa bituuf moo harcee zayitiif firaasha sharaa haa bituuf moo
hamma danda'een ummata kana achitti deebisuuf furmaata moo warra buqqa'e kana furmaanni isaa maali jettati Jawaar? Furmaata yeroo gabaabaatii fi furmaata kanumaan wal qabataa dhiifama yoo carraa naa kennitanii gaafima kana walirratti nu haa deebisu. Assalaamu alaikum akkam jirtan jechaatti nana Sagaleen kee hin dhagamu. sagaleen hin jiru. Tisiqitee erfana sirreeffadhu. Ayyee galatooma ulfaadhaa galatooma. Kanumaan wal qabatee waa'ee buqqa'iinsa hawaasaatiin wal qabataa gaafii biyyanneeni. Wanti amma seeruu abbaan naannawa kanatti deemaa turee fi wanti hawaasa keenya godina Baale Aanaa Gobbaa ganda qonnaan bulaa riraa irratti deemaa ture waan wal fakkaatudha. Buqqa'iinsa uummataa hawaasa kana Jawaar akka asiin durallee irratti haasoinee jira. Uummata kana ji'a sadi dura buqqisanii sharaa jalatti lafa misoomaaf jedhanii akkuma jibeetu lafa misoomaaf jedhanii uummata kana buqqisanii gongomaa lafa gammoojjii uummata kanaa keessa jiraatu uummata qabeenyaa fi lafa isaarraa midhaan isaarraa buqqisanii fi hadda gongomaa lafatti badheetti naqanii jiran. Sharaa jalan naqanii ji'a tokko dura roobni itti roobee daa'immaniif haawwan achi jiraatan san akka viidiyoo miidiyaa kana gubbaa arganitti uummata kana haroo fudhatee